السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقيدة إسلاما ما تدري عقيدة إسلاما كان درس كيسة دبنة تر عقيدة إسلاما كيسة حرمه ربي تأمنوا كان جدر دبن أكما دبنة دبر سنة عقيدة إسلاما بؤورة جهرت كان إجارة ميدا نس أركان إيمانا جدا مبي كما أركان إيمانا جانكن نجل كبا ربي تأمنوا دا ربي تأمنوا كن بؤورة عقيدة إسلاما كنن هفن هندات kanneen hafan hundinuu rabbitti amanuu kana irratti ijaaramu. Rabbitti amanuu jechuun al-i'tiqaadul jaazim bi anna Allah rabbu kulli shay. Qalbii guutuudhaan murteessite rabbiin kun wantoota hundayyuu kan uume isa ta'uu itti amanuu si gaafata. Akkuma kana abbaa wantoota hundaati jechuun wantoonni uumamni kun hunduu qabeenya rabbii guddaa ol ta'uusaa itti amanuu si gaafata. Rabbitu wantoota kan hundayyuu to'ata. Akkuma kana kan gabbaramuufis mirga qabu ibaadaan hundinuu kan isaa ta'uu mirkaneessuu gaafata. Ibaadaan maal akka ta'e fuulduratti itti dhufna. Ibaadaa yeroo rabbiif gootummoo waan tokkollee rabbitti qindeessuun akka hin eeyyamamne isaa wajjiniin gabbaruun akka hin eeyyamamne beekuudha barbaachisa. Ibaadaan har'a duniyaa irratti godhamaaru ibaadaan dhugaa kan rabbii qofa. Ibaadaan kan rabbiitiin ala jiru hundisaa immoo baaxila yookiin kufaa dharaa akka ta'e beekamuu qaba. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ربي نلتي إساتو دغانا عبادان حقا كان إسا كفا ورسا قد اتقبر من ورسا قد اتوامة من مو دارا كفا وأن الله هو العلي الكبير. ربي إساتو والآن إساتو قداد آجد. أكما كان ربي سبحانه وتعالى صفن إسا يوكين أمل النساء أمل بريدا أمل قوتو أمل قدا أمل كبجما صفاتا filatamaa qofa akka inni ta'e beekuu barbaachisa. Akkasumas sifaata hintaanirraa hanqinarraa aybiirraa rabbiin qulqullaahaa ta'uusaa beekuu barbaachisa. Kana irratti hundoofne tawhiidni kun bifa lamaan ta'a jechuu dandeenya. Jalqabuma amantiin islaamaa yookiin iimaana kan jedhamu qalbiidhaan itti amanuu qaba, jecha afaaniin jedhamuu qaba, hojiidhaan agarsiifamuu qaba. Iimaanni yoo qalbii qofa ta'e bu'aa hin qabu. Arrabni yoo hin dubbatin arraba irratti baafne dubbachuun dirqama. Akkuma kana arraba qofaan dubbanne yoo hojiitti hin jijjiirre bu'aa hin qabu. Kanaafu sadan kana of keessatti qabachuu qaba. Qalbiidhaan itti amanuu, arrabaan dubbachuu, hojiidhaan agarsiisuu qaba. Kana irratti hundoofne rabbitti amanuu kutaa lamatti yookiin saditti qoodne kaa'uu dandeenya. Kutaa lamatti kanan jedhuufi inni tokko bartee itti amanuudha. Fakkeenyaaf Khaliqni isa malee hin jiru, kan uume, kan jiraachisu, kan ajjeesu, kan kaasu, kan wantoota kana hundayyuu to'atu rabbi qofa jechuu beekuun. Akkasumas rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala maqoolee gaggaarii qaba, sifaata babbareedaa qaba, sifaata hin taanirraa immoo qulqulluudha, aybii hundarraayyuu qulqulluudha, hanqinarraayyuu qulqulluudha jedhanii beekuun inni kun waan ati beektee qalbii keetti qabattuudha. Inni hojiitti agarsiifamu immoo kan gabbaramuu qabu rabbii tokkicha jechuu beekuun wanti rabbiin malitti gabbaramu hundisaayyuu baaxila kufaadha dhara jedhanii beekanii hojiitti jijjiiruun tawhiida isaa hojiiti practical. Arrabaanis ni dubbatta, akkuma kana immoo qaamaanis hojiirra oolchitaa jechuudha. Kan sodaatamuu qabu, kan kadhatamuu qabu, kan naziramuufii qabu, kan kajeelamuu qabu, kan yeroo rakkoollee birmachiifamuu qabu, kan akkuma kana yeroo cinqii ati itti irra hirkachuu qabdu isa qofa jechuu beekuun tawhiida isa hojiin agarsiifamu jechuudha. Kanarraa kaanii ulamoonni tawhiida kana bakka saditti qoodan. Inni tokko tawhiida isa rububiyyaa jedhama, inni tokko tawhiida ibaadaa jedhama, inni tokko tawhiida maqoolee rabbii akkuma kana sifaata rabbii jedhamanudha. Tawhiida kana gaggabaabsine tokko tokko ilaaluu yaallaa jechuudha. Tawhiida rububiyyaa kana ulamoonni jedhan kun maalinni kan jedhu yoo fudhannu rububiyyaa jechuun jecha rabbii jedhu irraa kan fuudhamedha. Jechi rabbii jedhu kun wantoota kan uume, akkuma kana kan immoo rahmata isaatiin guddise, akkuma kana kan hunda kana iyyuu to'atu jechuudha. Kanaafuu tawhiidni rububiyyaa kun maalitti kan ulamoonni فإنه الإقرار بأن الله وحده الخالق للعالم. توحيد الربوبية كان جدامو كن akka rabbiin tokkichi caalama kana hunda uume beeku, isatu caalama kana hunda to'ata gara fedhetti gara gaggalchaa beeku, kan nu jiraachisus, kan nu ajjeesus, kan nu razzaqus, abbaan humna cimaa rabbi jechuu beekuu dhagaafata. Isa kana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummata kana fixraadhumaan uumama kana irratti uume.
ummanni kana morme baay'ee xiqqoodha mushrikoonni arabaallee baay'ina waan kana ni mirkaneessu turan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah eenyu samiif dachii uume jechuu osoo jara gaafatte rabbitu Allahitu uume siin jedhu jedha rabbiin wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah isinoo eenyutu uume jechuu osoo isaan gaafatte rabbitu uume siin jedhu jedha rabbiin akkuma kana ummanni addunyaa kana baay'ee waan kana ni mirkaneessa warri kana hin mirkaneessine namoota boonaan guutaman yookiin osoo haqa beekanu didanidha warra akka fir'aun warra akka malaahidaa warra akka hordoftoota maarkisliin fa'i akkuma kana numruuziin kan rabbiin quraana keessatti nutti hime fa'itu jira fakkeenyaaf nabi ibraahimiin kan falmee jedhe sun maal jedhe ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ميواين ميت إبراهيم فلم دم ربي ساكيس التسنة وإيسا ودوسا بيكتاج ربين إذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يرو إبراهيم جد سنة ربين كيا إسا جرات جسو إسا أجيسو جدت فلم جنان ميت اسمال جد قال أنا أحيي وأميت أنس ننجرات جسا نين أجيسا جد نمسلا نغان جراتارو توكو وامي أجيسي kan immoo duutitti murteeffame tokko ati bilisa jedhee gadhiise jennaan ibraahim ammas falmii isaa jijjiire qaala fa inna allaha yaati bishamsi min almashriq faati biha min almaghrib jedhe rabbiin kiyya biiftuu kana gara bahaatiin ol baasaa mi'ati immoo gara dhihaatiin nu baasii jedhe ogguma kana fa bohita alladhi kafar namichi kafare sun dhama'ee hujjaan isaa duraa badee jechuudha warri tawhiida rububiyyaa kana morman rabbitu isaan khallaqe warri morman yookiin rabbitu wantoota kana samii ardi dachii uumama kana hunda to'ata warri morman kan ajjeesu kan jiraachisu kan kaasu kan razzaqu kan dhowwatu kan miidhu kan fayyadu rabbi jechuu warri morman waa beekumsa wayii irratti hin hundoofne wajahaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum zulman waculuwa isii mormanii jedha rabbiin garuu lubbiin keessoon jira onneen jira waan kana mirkaneessiteeti maaliif morman jennaan boonaaf koraafiji waan kana mormanii malee waa ragaa wahii qabaataniitii miti jedhe isa kanarratti ragaa baay'ee fiduu hin barbaachisu namni kamuu wama tokko malee akkuma kanaan uumame amaloota wahii walitti dhufee gubaa fi qorraa fi maalirraa uumame jedhee namni amanu silas waan baay'ee hin jirreef kanatti ragaa fiduu baay'ee nu barbaachisu tawhiida ibaadaa yookiin immoo isa rabbiin gabbaruutti dabarfannee haa ilaallu tawhiidni inni kutaan lammaffaa tawhiida isaa ربين جبروتي واموتي الألوهية عبادة ربين جبرو عبادة جتشونكم ما الجنة ربين جالت جوفي ربي أججمو إذا جلبو تمو جتشون كمال الظل كمال الطاعة قوتم ما قوتو ربي أججمو إساف بوتمو وجن إذا جالت جو وجن علماء نهيك إسا كنا بفعد أدات تيكنيرو فكنيا في علماء تكيسا قريم مال جدني بأنه كمال الحب مع كمال الخضوع جالل قوتو أججمو قوتو وجن كباتشو جدن شيخ الإسلام نتيمي عمال جده هيك عبادة جتشو جدو كن جتشا ولتك أبتو وان هندجو وانتو تربين جالتو هاسار رئيستو هجير رئيستو هجين كن آسان كن وان ملتاس وان نكتاستو وان ربين جالتو في وان ربين أججو هندا أفكي ستك أبتان جدن كنافو عبادة غاف جنو wantoonni itti rabbitti dhihaannu hundi isaatu ibaadaa jedhamaa jechuudha akka hiika kanaatti ibaadaan kun hundi isaatu fakkeenyaaf kanneen akka salaataa kanneen akka soomaa zakaa hajji arkaana islaamaa keessa jiru akkuma kana ibaadaa kaanitti sennaa deebinu dhugaa dubbachuun amaanaa eeguun haadhaaf abbaaf tola ooluun firooma fufuun waadaa guutuun khayriitti ajajuun hamtuurraa dhorguun karaa rabbii keessatti qabsaa'uun hayawaana kana bineensota kanaaf tola ooluun miskiina nyaachisuun gabroota ofii kana yeroo duriitti tajaajiluun kanneen biraas immoo kanneen akka du'aa'i kanneen akka dhikrii kanneen akka qur'aana qara'uu kanneen akka nadrii warri kun hundi jaraatu ibaadaa jedhama eega ibaadaa jedhamanii hundinuu rabbiif jecha godhamuu qaba ajaja rabbii guutuuf jecha godhamuu qaba rabbumaaf qofas godhamuu dhayyii qaba jechuudha kanaafu ibaadaa kana keessaa tokkollee waan biraatiif kennuun gonkumaa hin eeyyamamu fakkeenyaaf قلم ربي في ديسني وان براتي قالون وان براتي في نذرون لعن الله من ذبح لغير الله نما ربي في ديسي وان براتي قال جدي ربي أباريرا أكو مكان نذرين الله وانتون عبادة جد من هندنو ربي في تولك با وان حق ربي كان فوتي بك برا يوغي سيدي مخلوق أفكنتي ربي سيفنا رارم إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ربين إساتي واقن ديسو إسا وجي وقبرو قومكم اللهين أرارمو بدي سنة قديم أبا فديف ني أرارمان جد كانوا متوجين إرقمني نبيوتا إسا كان رنانا إرقمني نبيوتا إسا كان رنانا إرقمون نبيوني كان رنان نسوجين إرقا إساني نموني موتوحين إسان فالسان باي نسا إسا كان يو أرقيتك يا هرّا قبرين بك أدى أدى رتي قبرهم لكوب سنكبو بيجو مكينيا يو فدته أوروميا يولال تفكينيا أنا لنا نبسا دتديها تجرو كيسا أنا قبري قبرم أولا قبرم هنكب نتوك كنجرو جتشو دنديسا أنا توكو كيسا أولا سدي أفرقان قبرم جر بيا توكو دبتاني تي عالم توكو بيا كمسرا كان دبتاني أولا إبتر باول كان أمني قبرو تجرا جدا بيا إسلاما كيسا جتشو كايون دعوانا بيوتا شركي أكنا إيسا جتشو ka ummanni keenya immoo kan inni faalleessus isuma kana fakkeenyaaf namoonni gariin yeroo rabbiin kakatanu sobas ni kakatu yeroo walii jaraa yookiin immoo nama sheeka jaraa wahidiin kakadhaa jedhan soba taanaan dhiisee amana dubbisan inni kun shirkii hamaadha rabbiin tuffita waliin kamu jaallattus hanga feete kabajjus haqa rabbii fudhachuu hin danda'u rabbii wajjin gabbaramuu hin danda'u inni kun wayacbuduuna min duunillahi maa laa yadurruhum walaa yanfacuhum namoonni baay'een nuti jara waammanna shafaa'aadhaaf jara kajeella malee rabbii wajjin jara gabbaraan jirru jedhan inni kun jecha sirrii miti jechuma mushrikoonni makkaa durii jedhaa turan maal jedhani mushrikoonni makkaa wayacbuduuna min duunillaahi maa laa yadurruhum walaa yanfacuhum rabbii gaditti gabbaruu jedha waan jara hin miine waan jara fayyaduus hin dandeenye ergasii maal jedhu هؤلاء شفعاؤنا عند الله جركن ربي برتي من قدونوف تأو شفاعانوف دابتو جدني وان هنجر أماني دبتو جنة ربي ما جد قل جد يا محمد عليه الصلاة والسلام أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ما لسلوا ربي سميك ستدجيك ستهم بيكني وانا كان ربي تهم توجد جرقافة وجد ربي سبحانه وتعالى عما يشركون شركي جر جتارن كان وانجر ربي تكين دي سارن الله ربين قلتي كل لا إيرا على لله الدين الخالص لقاها يا أمتا أمنتين كل ربي كفافي والربي قدت والذين اتخذوا من دونه أولياء والربي قدت وان قبرم وليوتا قلتني ربي قدت وان متني جدا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا جت جراتكم بل ربي تنوى إيسانو في مسألة ويتاني ربي تنوى إيسانو في إسان قبر ملي أنو تجرني ميدو نفيدو جتشو في متيجد إن كن انتو إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون قوياك يا ما وانجر الرد والفلمارن واللبارن كان ربي قدو جراتي مرتسا جد ربي yeroo jecha kanaafi jecha ummanni keenya har'a jedhu silaalte bar nuti kan waliyyoo tawaammannuuf iddoo qabrii isaa dhannuuf qabrii isaa irratti qalluuf isaaf nazirruuf biyyoo qabrii isaa nyaannuufi inni miidhan fayyada jechuu miti shafaadhaafi jedha kun jechuma mushrikoota rabbiin quraana keessatti nutti himedha hin ta'u kan waammatamu kan gabbaramu kan kadhatamu kan naziramuuf kan kajeelamu rabbiin tokkicha ta'uu beekuun barbaachisaa maal jedhan أباني نيل الأوطار شوكاني نيل الأوطار كيس استمال جدا نمني وان هرّا نانو قبرتي جفمارو إلى لجده من تشييد أبنية القبور على مجال جني إشي بري جني وان نجت نمني لالي وان بدي إسلام بوسسو لكون جد إسا كيسا توكو وانت جاهلون نسيتي أمنون جد أكا كافرون نسانمت أمنوا تسيتي أمنوا جد إنو ما يوسان الرقود دسانيتي أمنوا جد فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر إنما مال التيادا قبرين كن ميدا دي بسودن ديسي بوافدودن ديسي تأمن وجد كنافو حاجة جرى بحجو داف إدو قبري دا حقيقة دا كن إيراب دوبرتي قبري رتكو في بووني أرغا جر كم بيو قبري ناتا جروني أرغا جر شوكان كوغا إبامي كاي كنهم فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج حاجة بافتشو داف إسي بردكو يروركو غرسي ديبيو وسالوا منها ما يسأله العباد من ربهم وان قبروا ربين كدتنو إسان مربين كدتشو إساني كبرتي كدتني وشدوا الرحال غرسي اتفئتني كرافقودا غرسي ديماني وتمسحوا بها كبرتي تدكني غنغلتني إسي ررتتني واستغاثوا إسي برمجيفتني كبرتي كان جدي ربين إساني
ما جد التفوفي وبالجملة ولما قالت تجد إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام وانور ولا لاندري سنمان تابوتا وجين قداتور تقولهن إفني همس إنهم هجتارو إلا فعلوه جد فإنا لله وإنا إليه راجعون كم مصيبة قداد منكروا مكانا وجين موجد شوكانين عالمني warri aangoo qabu baay'een callisanii jiru jedhe aalimnis barataanis amiirris wazirris callisee jira jedhe yeroo sanatti oduun baay'een walaqad tawaarada ilayna min al-akhbaari maa laa yashukku maca oduun nutti dhufe baay'een isaa kan waa tokko mamii hin qabne jedhe warri qabrii gabbaran kun baay'een isaanii jedhe yeroo kakaa wahii maqaa rabbiitiin mee kakadhaa waan kana jedhame waa tokko cinqii malee kakaa kijibaa kakataa kakaa sobaa kakataa jedhe yeroo moo rabbiin kakadhaa waan kana boo waliyyi keeti yookiin sheeka keeti yookiin qabriitti amantu kanaan kakadhu isaan jedhame achumaan irraa dhaabbatee dhugaa jirtu baasee amanaa jedhe وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة رجاء إفا ملتا جدكون شركين جركنا شركي ورا ربين سدفا سديساتي يوكل لما فا لما تجدني جالا جد ورسم شركي ربين اسجبراتي وان كان اسولين جبر وركون مو يو ربين ككجوته ركوتو كنكبو يو sana majaratiin kakachute immoo ay inni miidha jedhanii jedhe kun shawkaaniin isa barasaa jedhe isa waggaa meeqa duraa waggaa 100 meeqaati harrammoo sun dabalee biyyatti qabriin 100,000 gabbaramuutti jira yaa akhi kun musiibaa guddaadha faallaa ergama kitaaba rabbiiti faallaa ergamoota rabbiiti alayhim afdalu salaatu wa azka taslim kan nuti gochuu qabnu da'waan keenya inni guddaan kanarra naanna'u qaba nabiyyiin kamu yeroo dhufu waamichi inni godhaa ture yaa ummata ko rabbiin qofa gabbara waan rabbiin alatti gabbaramu dhaabbadhaa kan jedhu tawhiid rububiyyaa namnu uumama waan beekuuf itti hin waamne nabiyyiin kamuu dhufe kan si uume bar rabbii kan si jiraachisu bar rabbii kan si ajjeesu bar rabbii kana amanin jenne maaliif namnu fitra isaatiin amanaadha warri mormeyyuu utuma keessoon isaa beekuujii wajahaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dhulman wa uluwwa akka muusaan fir'aawniin fal akkasi malee namni kana hin beeyne hin jiru ergaan jara maal ture jennaan i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayru rabbi qofa gabbara rabbiin alatti waan gabbaramu tokkollee hin qabdanuu jechuudha namni kamu ergamni nabiyyoota rabbitu sin uume jechuu barsiisuudha jechuu namni danda'u tokkollee hin jiru qur'aanis kana nun barsiifne ergamaan rabbiis alayhi salaatu wassalaam kana nun barsiifne qul aghayra allahi abghi rabban maal akkamuman allaahidhaan alatti waan gabbaramu barbaaddadha waan jedhuudha waamichoonni nabiyyoota kamiituu jechuudha قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين جدي يا محمد عليه الصلاة والسلام صلاة صلاتوس قلما قلوس عبادانا هجدوس جرونا جراد دوتي أن دول لي ربي قفت عالماتي في ملي وانت كل لا شريك لا كان كيستك إندي ربي في بونكم الله هنجر وبذلك أمرت أنس كانت أججمي حالا كانت كل ليس ربي مقبرون أججمي وبذلك أمرت وما أنا من المشركين وأنا أول المسلمين أن تلقب مسلموتات جدي أمتك نتهمي جدا ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرقموتهم دسمو كانانا نرقجد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من نبي نوح فد ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نوح أمة ساتي أرقني جنان يا أمتك ربين فقبرها ما لربين ألت أكم وان قبرهم إيسا في الدنيا جد وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم وإلى مدين أخاهم شعيبا هن دنو مال جنان فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إيجا بوري دعوة نبيوتا كانتو إيجا بري ميهالك من قرآني غير توحيدا كانت توامي توفتا أكمي توامي وانجلو توكو توكو نسنيفتوكا توفتان قرآن التين غرا توحيدا كانت توامي إني جلقبا ربي مالوتمي أمة هند يونك فقبرا دافنني يؤمي يجد أمر سبحانه بعبادتي وترك عبادة ما سواه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ربي فقبرا وانت كل ربي تنكن دي سناجد يا أيها الناس اعبدوا ربكم جدين التهم
قبطي لما فان أنه خلق الخلق لعبادته وما هند يوجد جني المنما ملائكة نقف قبرادا فان ومجد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جني استي المنما نقف قبراني داف ملئ هن نجد قبطين سدفان توفتان قرآن نتين توحيد كانت وامجد إرقموته هنديو غرا كانت واما جدين إرقينون جد توفتاج ما نقول كايون إرقموته هنداتو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إرقموته هنديو أمتا في إرقين توري يرود فمال جدني أن اعبدوا الله ربك فقبرات أن نرك واجتنبوا الطاغوت والربي أسد تقبر مهندر فقات أن نرقيجد قب توفتان أفرفان قرآن فجد من أمني توحيد ربوبية كان مركنيسو مال رترقا قلت ربي قبروا داف رقاته قباتج لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن جل بيفتو لا فين سجدنا جاء فين سجدنا ربي بيفتو جاء أمي في سجداج أمة بيفتو سجد جاء في سجد الجرمتي كان حرم مو شيكا في سجد وقبري في سجد ولي في سجد الجرمتي شيكا فين سجدين قبري في سجد ولي في سجد ربي ولي أمي كان في سجد يجتون أفمن يخلق كما لا يخلق سلا ربي إني وأمي دب مرة أرجم سيسوفي إني وأمني وأنا أرجم سيمني كنت تبكو سلا جد ما كم تربي وجين كبر مرة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني كن ربي تربي تؤمن ميور ربي قديم وانجر أمن التفداك إساني ربي وجين كبروا لا قومكم هنتا وجتشولا كنافو ربي وانتو تهند أمي كبرا جتشون كن أنا تؤمو دندا ميدو فيدو دندا كنافو أنا ديفتي أكم وان برا كبرتا جتشولا توفتا كان ربي نتم توفتا برا عبادة ربي dirqama kan inni ta'u sifaanni isaa guutuu ta'uudha kam aalihoota rabbii gaditti gabbaraman immoo hanquu ta'uu mul'ise rabbus samaawaati wal ardi wamaa baynahuma fa'buduhu rabbii samiif dachii lam waan jidduu lamaan isaa jiru isa qofa gabbari wastabir li'ibadati ibadaa isaa irratti gadi dhaabbadhu istiqaamaa godhadhu hal ta'lamu lahu samiyya maal waan isa fakkaatu wahi ni beeyta ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ربي ما قولي غاري كبا ما قولي غاري كان ربي كددو جد وانتو نبرا ما غاري كبو صفاتك كنا كبو غنكو من كبن مخلوق ني كمو هين كبو نبي الله إبراهيم عليه السلام أباسات مالجد يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أبا النبي إبراهيم عليه السلام ربي وجه مال غبرا ترني مكسوكا نيتو مجي أمتا فيس جسني غرغرا وفي فيس غبر أكو مهرة وريها رجبرا رمالو جدارما ورو مكانو لالا سبيله ويتطلعني بوجات تطلعني كلامات تديبني فايات داداتين اسمي دكسني فنسني غبا منا مندي ساني كاني اسمه سنا غبر ربين أركان دول جميع غبرم ربي سسيتول غبر تملي وانو في دول تين غبر تبر إذا كان يا أبا إبراهيم لما تعبد ما فغبرتا يا أبا كوجد ما لا يسمع وان هندقين ولا يبصر وان أرجن ولا يغني عنك شيء وهو كل لازم فينه أكم مقبر تاجد النبي إبراهيم عليه السلام أباساتين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يوزن جرى قبرتني جو جرى وامتني اللي وامن تكيسنون نقهان وجد أمة نبي موسى أرجن قاف نبي موسى عليه السلام توراتين فرجو إجتي رب بردي مجدو جري موجي بيتشتول فتني أكم وراه راكا نميد أكسني سجلك النباس وقدني واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار فايا جرا كان ولتيجو غوراني تيجي دي بيتش سجلك ومني سكبروا جل كبن ألم يروا جل ربي ما سلان أرجني جري أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا إنه جران ندبتو قرات اللي جران كجيلتو أكم ربي وجين كبروا وان انتاني كان كم تجتو جل توفتان جافر ربين التين توحيد ألوهية توحيد عبادات وامي شرك الران فقيس دبنا وربين قد تقبر مسري تملس ما الجد فكنياف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وان واتو كلهم أمن كان أفيفو أمم مقبر ربي تكندسو ولا يستطيعون لهم نصرا وان إسان تمسوهن دندين ما تمو أفيو تمسكو إن دندين أكم ربي تكندسو جد فكيف سورة برا كذبتي قلوا دعوا الذين زعمتم من دونه ميجد واماغا ور ربي قد تنفيد جتني فالما ترتنسن
فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ميدا سنرا كاسو هندندانو سنرا بكبرات تجيروس غونكم الله هندندانو جد ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض ربي قد تقربرو جد وان سميرا روبابو سجر رزقون دندين دجرا بكلابا سجر رزقون دندين ولا يستطيعون واتقل دندين قبرو جد كان تعالى مربين دد بنا جرايت نتهم جده يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أنا مهتم فكين سني قد أميرا دق فدا فكين جاجد إن الذين تدعون من دون الله ورث ربي قد تجبر أجرتم كن لن يخلقوا ذبابا قم تتسأو من دندام تسيسل لجد ولو اجتمعوا له هند ساني تولد تكبمني وليون دنيا ردوا ما تمن هند ساني نبيوتا سدبلته قبريس دبلته مكس دغاس دبلته بيفتو جي دبلته اوزو ولد قبمني تسيس امنا جدني لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له اوزو ولد قبمني وند جرا جدني تسيس امون دندا وان يسلبهم الذباب شيئا اوزو تسيفني وان تكو جرر كا فدته سكارو في فدته با متي تسيفني لا يستنقذوه من ركبوا وجون دندا نجد برسي بدأتو نمن كبدين ضعف طالب هو المطلوب إني جبروس إني جبرموس دد بعد جد هم نكربيتي دندتين كربيتي أمون أجيسون جراجيسون كربيتي كناف وانا كنا كم تجبرتو جد توفتا تكون توفتان برا سرنتين قرآني عقيدة سرتين وامه تسفيه المشركين الذين يعبدون من غير الله مشركون نور ربي إنساني وان برا كبرا ما سمون جرائن جدو أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ما الوانس نجبر وانس هم فين وانس هم مين ربي قد تجبر توجد أف لكم ولما تعبدون من دون الأف إسن اللي والربي قد تسن جبرارتن اللي وان أكلهم كم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة namni hanga guyyaa qiyaamaatti waan isaaf hin dhowwaanne tokko waammatu caalaa irra jal'aan kan karaa bade kan waa tokko illee hin beekne hin jiru jedhe qabxiin cimaan itti rabbiin tawhiidatti nu waame kan biraa inni namni baay'een dagachuu hin qabne akka ijootti sammuu keenya keessaa baduu hin qabne tokko warri rabbii gaditti gabbaraman kunniin har'a sinii fayyada jechuu danda'u rakkoon qabunatu shafaa sinii dhaabbata jechuu danda'u garuu gaafa nuti cinqii keessa seenne gaafa nuti guyyaa qiyaamaa darree mahshar darree qiyaamaa irra dhufne gaafa jahannamni afaan baafate dubbatu gaafa malaayikaan kumni 70 jahannama harkisee dhufu tokkoon jara anatu siniif dhaabbatan jedhan inni har'a anatu shafaa jedhu tokko bakka inni bu'ee dhabda isa kana nutti rabbiin ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ظالموني ورشركي دان أوف ميدان وسو أرغني غاف جهنم ندفتين أن أرغنو سن وقسنا هم نهدو كربي توبر عدب ربي سباي يجمع توبر وجد وياسا مالتو ما نتمره إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا غاف سنة نقول كلها جد إنيو الذين اتبعوا والرجبر من يوكي والرهردف من إن يراقل كلا والرجبر والرسان هردف الرلا كتاب بنوتسين بينو الروي فلبه تجرو جرو وفي فوسل بنا قدا كيس جرو وتقطعت بهم الأسباب كرانجرا جت سلبة كربها النبن وانقو ياسنا سنفيا وانقو ياسنا عذاب ربي سران دي بفني دلن ربي سران دي بفني yeroo jahannamni dhufi afaan baasee dubbatu san yeroo ati siraata irra dhaabbattu san yeroo ati hojiin kee miizanamu san yeroo ati kitaabni mirgaan yookiin bitaaf si kennamu san waan si fayyaduu hin dandeenye akkuma gabbartare aqlii dhabuu miti kun yeroo ati taajomto yeroo sana arra ibaada waa si fayyada waa si fayyadu har bori kan inni si fayyadu falaw maal jedhu reewarri mushrikoota gaafas وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وسنو تسعر أرجن الدنيا تديبني أكو مجري هرنو جنتي نمر متجد كنا نسجر مر من جرر قل كلوفنا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه هججرهم دشينا قابي قد جرى أجر سيس ربين إساني مغياسا إبدرة وما هم بخارجين من النار إبدرة كم بحان من تانيجد
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويا قيامة عباداسن وانس الرب تسانكن دي ساتورتن كنا قنكم التي إن أماننو نمر موجد ملايكون نس نمرمو المنا ماس نمرما إنما مال جدًا بل كانوا يعبدون الجن لما تي نومي تجني جبراتورن جد نمر مجتشون كنا فو هنگو ومن شيك هرنا تشافاسي دابة تجدون ولجي هرنا تسيفيا تجدون إنه هنگو ومن كان شافعاسي دابة تجدون دو ولا قال ما قلت تملنجر إني تقفا أتي توحيد قوت يوكبات إني لما فا أبا شفاعة دابة تسنا يو ربين جالة سيف أيامي ملي إنه شفاعة دابة تجدون دو من ذا الذي يشفع عنده إنه ما كان ربي برد في شفاعه إنه نمن قد ما دابت إلا بإذنه أجج ساتين أيام ساتين مليجر كنافو سيف ربين قدو وان تكو وسيطة هنقودتين رب ما وامد يرو قبر تو ربين قبر يرو قدت تو ربين قد يرو قجل تو ربين قد شفاعة ربين قد استغاثة ربي تدبي قبتين براج إيمان توكو كربين إتين وإيه عقيدانو فهمي أن هؤلاء المعبودين من دونه لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم من جميع الوجوه وروني قبر ما جران كن كالتي فئينو ورى قبران كان فيدون دندان لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سمي كيستس دجي كيستس وانت هنگ إجرافو غهين كبان آنغون كبان آنغون قوتون كربيتي وانت عبادات تررأو هندو كربيتي إبدنا مرة ديبسون جهنم مرة نمهم بسون حرج راجسون أجيسون كاسون ميدون فيدون آنغو ربيتي ورّكن آنغو جتو تكوين كبانو وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ورّكن كيسا نمني ربي وجين كنداي آنغو كبنجرو كربين غرغارو تقول له هنجرو مالك أمتي قبر ترين توفتاتو كن سني دبلي تمورا إنس ما إني فكيكا يا ربين ومن يشرك بالله جده فكأنما خر من السماء نم ربي التواك إندي سجده ربي وجن ما له هتو نبي ستو شيخ ستو ولي ستو بيفتو جي ستو رقامك ستو قبري ستو نم ربي التواك إندي سجده فكأنما خر من السماء أكوان سميد أغدي كفيت جده وقني سمي قد كفيت فتخطفه الطير سنبروني اللاتين يسبجوا تليفون ساكنة تشرت تفرطو تيجد أو تهوي به الريح في مكان سحيق يمكن مكوان كلين سفرته بكفجو ويتسجى سجته تيجد فكينيا كنا أكربين اتكاين سنيبس ومن يشرك بالله نمن رب التواك ليس جد فكأنما خر من السماء توحيد كنا كبجن نكبوج والفنا ساتي جت ربين أكسمي تفكيس سمي حقيقة سمي توحيد شركي مو أكدتشي كفا دكات تفكيس ربين مال تيري نمني توحيد إيسي ربي تكين دي سوت سيني سمي سنة قد يكوفي جولا سمي سنة قد يكوفي أسفل السابلين تقد يكوفي جولا من أوج الإيمان إلى ضحيد الشرك والنفاق قد يكوفي جولا ينن قد يكوفو كنا توحيد نسمي لجنر شركي نمو دكا بولا دكاتي ينن توحيد الرب هي شركي تسانو شيطان إني دفع إسا ببوتي كرافل اتسا أغن لامو أججما شيطاناتي برنا من شركي تسان مال اتفكيس ربين سنبرا دفع فون ساچي چرينياتو اتفكيس فتختفو الطير جد شيطان دفع أكفل إسا لوغما ساقبته ججون كرافل اتسا أغن ججون أو تهوي به الريح في مكان سيك ججون مو كلينس إسا فود إتي بكفغو ببين فود إسا مبدا جد إسانا نفسيات فدي لبو ساتي ففيتي ساتي ففيتي نسا كالتي فدت سوغنا ججول إسا كان نتمي ربين كنافو شركي الراحة فقانو حالي إرقم ربي عليه الصلاة والسلام اتين شركي الراحة نفقيسن بايتو جرا أكما بيكمو علمنا ما غافة درا أممو توحيد الرد ومنه عبد الله بن عباس يقولتي أبا كين آدم الراكاسي أنغا وقا كما أولي نمني توحيد الرد وقا كما بودجي ربين على شركين أرقمي جدو نبي الله نوحين إرقي توحيد التوامي حنق سناتي نموني وليوتا كان نموتا قاري كان قبري ساني رتي جارني وانا الددا كان قبرو جل كمان نبي الله نوح سنة أولا يدفني ير نبي الله نوح شركي سنة أولا مال جدا من كن
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ورك برارتن كان كونكم نيسنا جدن يعوقين غبرون نيسنا نسرين غبرون نيسنا إني كن مكان موتك غاري تراني ورك أبري جرارتي إجارمي أمني غبرا توري شركين حالا كان أممي جلقب علمنا ما توحيد الرتوري مالي شركي الرهن توري جتشول إرجم ربي عليه الصلاة والسلام بفأد أدات شركي ران لونيرو أفانين اللي يوتي ربي في أبلو ولدتك إندي ستهين جدين ربي جدي كي إرجنا أبلو جدي الدباسي ربي نفتوان براتي هنكا كتين ربي نفتوان براتي هنكا كتون شركي لجرانين تمن وانتو تدانغا توحيداتي هنتو مجو إرجم ربي عليه الصلاة والسلام هنكدن داني أكنمني إيجو بريتشاني اتتيفتني إيجا تراني وفي سلة أمة ساني التواما تراني فكينياف wantoota gabbaramuun isaanii sodaatamu suuraa isaanii kaaftee fuuldura keessee wantoota adda addaa waan shirkiidhaaf nama saaxilu akkatiin hojjenne ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam baay'ee dhowwaa turan yahudaaf nasaaraa kanaan abaaran ittakhadhu qubur anbiyaa'ihim masajid waahi qabrii kana barichanii jabeessan qabrii nabiyyoota jaraadhayyii masjida godhatanii abaaramaniiru jedhan ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam yahudaaf nasaaraadhaan kanaafunus wantoota shirkiitti nama geessu hundayyuu hafagaan mee qabxiin isiniif kaasa tokkoffaa ergama rabbi alayhi salaatu wassalaam jecha namaa fi makhluuqaa fi rabbii wal fakkeessuurraa ni dhowwan fakkeenyaaf maashaa allahu washiita waan rabbiin fedheef waan ati feete jechuun inni kun isin ta'u maashaa allahu thumma shiita jedhe fedhii rabbii eeganaa fedhii kee jedhi lawla allahu wa anta hin jedhinaa osoo rabbiin jirre utuu asin jirre hin jedhinaa isa kana dhiisaa jedhan shirkiirraa dhowwuuf akkuma kana saalihoota kana kabajuu fi isaan guddisuu keessatti daangaa darbuurraa dhowwaniiru qabrii irratti waa ijaaruu dhowwanii jiru ifaa geessanii achi keessa galchuu akkuma kana qabrii kana ol fuudhuu qabrii kana mimmiidhagsuurraa dhowwanii jiranii qabrii kana bakka ibaadaa gochuurraas dhowwanii jiranii laa tattakhiduu qubuura al-qabra masajid qabrii kana bakka ibaadaa bakka akka masjidaa hin godhatinaa jedhan akkuma kana tawxiidina maa qulqulleessuuf jecha yeroo biiftuun ba'u yeroo inni lixu salaaturraa hin dhowwane inumaa masjida biraayyuu fi attanii hin deeminaa jechuu himan masjida sadii malee masjida haramaa masjida madiinaa masjida nabawii fi masjida al-aqsa kana malee bakka biraa fi attanii deemuun hin ta'uu jedhan kana jechuun maa inni kaan immoo gonkuma hin ta'uu jechuudha kan biraa kan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam dhowwanii saalihoota kana haqa isaanumayyuu ergamuma rabbiyyuu alayhi salaatu wassalaam kabajuu keessatti daangaa darbuurraa laa taxuruuni kamaa axrat nasaara ibna maryam daangaanan dabarsina akka nasaaraan ciisaa ilma maryam daangaa dabarsitee jedhan faaruu keessatti isaan kabajuu keessatti daangaa dabarsanii haqa rabbiitiin geessanii ga'uun hin eeyyamamu akkuma kana ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam bakka dur wanti tokkotti gabbaramutti nadrii ofii guuttachuu bakka sanamni way dur gabbaramaa ture yookiin bakka ciidin jaahiliyyaa ture keessatti nadrii ofii guuttachuullee dhowwaniiru ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam maaliif inni kun jaaniba tawxiidaa eeguudhaafi jechuudha egaa walumaa galatti kana fakkaata tawxiidni kitaaba qara'uu nama barbaachisaa sirriitti hordofuu barbaachisaa tawxiidni inni dhumaa waa'ee maqaa rabbiitiif sifata rabbiiti maqaa rabbii fi amala rabbii kana akka qura'aanni nutti himetti akka ergamaan rabbii nutti himanitti amanuu nu barbaachisa waan rabbiin nutti akkuma jirutti amanna hiikasaa isuma nutti mul'atuun amanna akka ulamoonni gurguddaan salafoonni keenya irra deeman hin deemna malee bifa warri boodaa kun kallattii isaaf ta'utti hiikeen hin deemne maqaan rabbii akkuma nutti himetti fudhatama amalli isaas akkuma nutti himetti fudhatama isa kana yeroo jennu akka sahaabonni ergamaa rabbiitti hubatan alayhi salaatu wassalaam akka warri jaarraa filatamoo sadan duraanii itti hubatanitti hubanna malee hiikaa fi jajallisuu warri boodaa kun keessa galchetti hin gallu rabbiin wahitti hin fakkeessinu waa afur barbaachisaadha bakka kanatti maqaa fi sifata rabbii kana hin dhabamsiifnu akkuma kana immoo hiika isaas jallifnee hin hiiknu akkuma kana rabbii wahitti hin fakkeessinu akkasumas immoo keefiyyaa itti hin keenyu fakkeenyaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala harka qaba kiltaa yadayhi yamiin harki isaa lamaanuu mirga harki isaa kun lamaanuu mirga kanaan ala keefiyyaan isaa kun akkana akkasii waan tokkomti nuti keessa gallu hin jirru
قرآن كيستس ربنا رك كباجون نتممي حديث كيست نتمميرا أكما نجر التمنى ربين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ربي ما قولي غاري كبا ما قولي كنان يسوى مدان ونجد ربي تواهم فكيسنو وربي تفكيسونس بدي قد وانتف أجمد تلابنا جتشو فكين ربين عرشي والتوسان التمي ثم استوى على العرش إجنا عرشي قبا والتهجد عرشي والتئير أكمي مالي كيسرين قلوكم كمجو ربنا عرشي والجر أي عرشي والجر ويتم فكيسنو أكما كان مو عرشي والتوساس مرمين هي كساس جيجيرو هم مو يجتشوتنيك ربنا عرشي والتئ أك إمام البخاري بخاري كيس تجد استوى جتون على وارتفع جتون جد أبو العالي الرانوك والتئ قبات جتون أجد أكما كانت أمانة جتون أكا نبيين كenya nuufidan akka rabbi nuttime wa'i rabbiin caala eenyunu nuttinim ergana ammoo nabiyyi isaa caala eenyunu nuttinhimu isa rabbi nuttime nabiyyin immoo ergana nuttimanii jedhan akka sahaabonni itti hubatanitti akka taabi'oonni itti hubatanitti hubanna malee akka warri loojikii qara'e yookiin immoo barumsa Aristootil qara'e nu fasaretti konkuma fulan Aristootil aqidaa islaamaa nuun eegu yookiin immoo loojikiin kufaan baay'een saayyuu dogongora loojikiin Aristootil yeroo har'a loojikii sana fayyadamnee aqidaa islaamaa gonkuma hin hiikamu loojikiin bakka itti fayyadu qabaachuu qabaan nu bu'aa sarara miidhaan isaa caaluutu mala aqidaa islaamaa keessa gonkuma hin seenu kanaafu aqidaa islaamaa yeroo gudunfaatti dubbannu aqidaan islaamaa inni sirriin bu'aa guddaa qaba inni badaan immoo miidhaan isaa lakkaa'amee hin dhumu aqibaa nama duniyaa nama diinii nama balleessa aqidaan islaamaa inni sirriin rabbitti amanuu keessatti ijoo guddaa qaba bu'uurri isaa rabbitti amanuu keessaa immoo inni ijoon ibaadaa keessatti rabbitti waaqindeessuu dhiisuudha ibaadaan kun immoo wantoota akka salaata hajjii zakaa soomaa irratti dabalata ibaadaanis du'aayinis ibaadaadha nadriinis ibaadaadha kakaanis ibaadaadha hundi kun rabbiif ta'uudhayyii qaba inni dhuma immoo maqaaf sifata rabbi irratti akkuma rabbiin nutti hime akkuma ergamaan isaa nutti himetti amanuudha qabna hiika isaarratti immoo waan salafoonni keenya jedhan malee haasaa khalafaa keessa galuu nu barbaachisu hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh